Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam harka fuunee jirra jirtu ijoollee Oromoo. Egaa baga jiraattanii. Egaa barnoota tokkoon isin qabadhee dhiyaadheerra. Barnoonnis maali yoo jettanii waa'ee look appiiti. Look appii maali yoo jettan namoonni hanga ammaa telefoona keessan irraa hin qabne jechuudha. Daftanii seentanii sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Kana booda telefoona keessan abbaan barbaade fuudhee laaquu fuudhee goroggoruu yoo isin bira jiraattan yoo bira hin jiraannes fuudhee isin duuba laaquun as booda ni hafaa jechuudha. Daftanii sirreeffattan. Kanaafuu isinin barsiisaa jechuudha. Appichi pileestoorii keessa argattanii fagoon deemtanii ka bilaashatti gabbuufatanidha firiidha. Kanaafuu pileestoorii keessa gizee seentan pileestoorii namoonni beekaa jechuudha waa keessa gabbuufattanii ani xiyyaa diimaa si deebise kana as keessa yeroo gabbuufattan ni seentanii jechuudha yeroo takka as keessa pileestoorii keessa gizee akkas seentan pileestoorii keessan keessa gubbaratti maal jettanii barreessitanii aappi look nafaana bu'aadha aappi look ni agartan jeetii yaada aappi look jettanii gubbaratti yeroo kanatti barreessitan achi booda sarchi itti gootan gubbaa kanarratti sarchi isinii banee jira jechuudha. Kun aappi lookiin as keessa hedduu jira as keessa kamii jechuun geessan hinaafu hedduu jira gaa'ee as keessatti huunis feesiidha yaani oriijinaala hin ta'in jechuudha. As keessa amma isin kan gabbuufattanii kaniin xiyyaatti isin deebitu kan ni agartan jeetii yaada kana aappi look oriijinaala kana gabbuufattan yeroo gabar gadhooytan kanarratti egaa an gabbuufadhee waan hin qabu jecha isin yeroo isinii baasu kattii miti isinii daawuloo godhu isiniin jaa amma yeroo kanatti isinii baasaa jechuu aappiin kun hedduu aappii bareedaadha. Aappii gara nama miliyoona 100 irratti yoo argitan miliyoona 100 daawuloo godhatee jechuudha aappii kana. Aappii oriijinaala jechuudha. Egaa asuma gaditti namoonni asirra koomentii kannaniif ni jiranii warroonni urjii 3 kannaniif warroonni urjiilee garaagaraa kannaniif ni jiranii jechuudha warroonni itti tole. Aappii kana nama hedduutu gabbuufate jechuudha. Saniif amma isin gamanumaan yeroo gabbuufattan maal jeesinii baasaa oopeen jedha. Oopeen jeesinii baasa jechuudha kanatti. Ooppenii harratti kiliik gootan yeroo takkaaf. Yeroo kiliik gootan akkana isin dabarsa. Paatarnii yookaan paaswoordii telefoona keessan irraa qabdan jechuudha ammaaf. Isin amma kana haarawatti itti godhachuu deemtan waan ta'eef jecha isin gaafata paatarnii yeroo jalqabaatiif irraa qabdan ni bantanii jechuudha. Hayyama kannitanii fi yeroo bantan kun egaa akkanatti isin dabarsa. Maali kun aappiilee kana bakka inni agartanii waan isin silkii keessan keessaa qabdan bakkatti qollofuudhaaf jechuudha. Ni agartanii kana bakkatti yoo qollofattan bareeda. Isin malee namni biraa hin banatu paaswoordii dhuunfaa keessanitti godhattanii achi booda nam tokko isin duuba hayyama keessanii maletti fuudhee seenuu hin danda'u jechuudha. Kana bakka inni agartan jeetii yaada. Egaa mallattoon qulfii gama duraa kanarra ni jirti. Egaa mallattoo qulfii kana aappii keessan hunda fuula dura jechuudha. Harratti gadhooytanii jechuu isin dhiifama. Aappiilee kana hundarratti ni qollofattan. Tokko tokko keessa deemtanii bakka biraan dhayxanii mallattuma qulfii innuu fuula duraa qaba. Asirra gadhaattan fuula duraa qaba jechuun innuu kun irrumatti gadhooytanii innuu isiniif qollofaa jechuudha. Asumaan ammoo suuraalee garaagaraa viidiyoolee waan mistiraa takka takka suuraa viidiyoo haa ta'u qollofachuu kan barbaaddan eessa galaanii kunoo gama gubbaa kanarra dhiifaman iddoo banna deebisa. Gama gubbaa kanarra ni agartanii jechuudha asirratti vaalte hedduu kana bakka jalqabaa kanarratti yeroo takkaaf asirratti gadhooytanii seentan dhiifama. Kunoo amma bakka sana baasee jira jechuudha bakka sanatti. Sirba qollofuu feetamoo viidiyoodha moo suuraadha moo faayilii guutuudha moo jee bakka fide jechuudha. Kun ammasitti suuraadha kun viidiyoodha kun aadiyoodha kun faayilii jechuudha. Faayila waan zaakiraa keessaa qabdan yookaan limoorii keessaa qabdan
bakkatti qollofachuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa maal sirra maal gootanii gubbarratti suuraa barbaaddan bakka footoo hattoon as gadhooytanii ጊዜ kana gadhooytan waan tana dura keessaan qabneef jechuu haara waan taataniif jecha gama jalaa kanarratti ni agartan mallattoo ida'uudha. Gama jalaa kanarratti mallattoo ida'uudha taarratti biifama duuna deebisan amma ida'uu kanarra gadhooytan gama jalaa kanarratti amma maal godhaa kunoo suuraalee seensa jalaatti ol yaasa jechuudha. Amma suuraa takka as achi jala geessee isin agarsiisu raayitiitti godhee yeroo raayitii akkatti erga gadhooytanii raayitii isinii godhe booda maal gootanii gama jalaa kana mallattoo qulfiitii jira gama jalaa kana isin feetan hedduu raayitiitti godhuu dandeessan irraa hedduu gama jalaa kana mallattoo qulfii takkaa jira amma na deebitan feetu amma lama godheen jira jechuudha. Lama yeroon godhe booda gama jalaa kana mallattoo qulfiitii jira gama jalaa kana karaa harka mirgaatiin jechuudha. Mallattoo qulfii kanarratti gadhooytanii jechuudha. Booda maal jedhaa koonfirmii godhii jedha kansilii osoo hin taane koonfirmii bakka jettu kana itti gootanii jechuudha. Koonfirmii hajoo kana koonfirmii kana itti gadhooytan kunoo amma qollofamee jira jechuudha. Asitti beeksisa baasaa waan haarawaa ta'eef jechuudha. Irraa deebitanii yookaan beeksisa baasee asii gama gubbaa kana X dhooytanii irraa deebitanii amma asitti nuu hidhee jira jechuudha. Inni suuraa fidee achi jalatti namni hayyama kannitanii fi egaa suuraan nuti ammatti galchine suuraa lamaan as jala jirti. Ta biraa barbaada jira. Suuraa lamaan nuti galchine imeelii isin gaafate rakkoon qabu imeelii irrumaa deebitanii egaa amma suuraa lamaaniin fidee as keessa galchee jira jechuudha. Kun ka dura qabu barnaamija daawuloo godhadhu jedha kun rakkoon qabu isin xiyyeeffannoon keessan kanuma suuraa lamaan isin garsiise bakka sanatti ol baasee jira jechuudha. Egaa amma maal goonaa irraa deebina kana akka amma duuba nama deebisu kan rakkoon qabu kun taayimii irraa taayimii akka sirreeffatan isin garsiisa sa'aatii jechuudha. Daqiiqaa yookaan sekendiitti akka qollofamtu yookaan daqiiqatti akka qollofamu isitti agarsiisa rakkoon qabu xiyyaa gama gubbaa kanarraa deebitanii asitti egaa amma suuraa lama reefuu asitti zeeroodha isin garsiiseen jira. Suuraa lamaan fidee seef naa godhee jira. As booda ammas maali viidiyoodha. Asitti xiyyaa lamaan kanarra agartanii viidiyoo itti fiduudha jechuudha. Bakka kanatti viidiyoodha. Viidiyoo barbaachisaa taanaan viidiyoo itti fiddanii itti qolloftanii jechuudha. Yeroo kana qolloftan booda maal gootanii ibduu barraa deebitanii as booda egaa paaswoordii ta duraan irraa qabdan silkii teessin irraa qabdan yookaan isin irra dhiifattanii yoo haaratti godhachuu barbaaddan ammoo haaratti godhachuu barbaadnaan gama duraa kanarra ni jira barreeffamni gama duraa kanarra pirooteekti hajoo kana pirooteektii kanarra irratti dabarsitanii gadhooytan. Pirooteektii har'a gisee gadhooytan maal isiniin ja'a bakka sanatti maal isin gaafata asittis kunis hundinuu xiyyaa afranuutti isinii deebisa kun hundinuu qayyaruu bakkatti qayyartaniin jechuudha. Amma ka jalqabaa kuni maali paaternii yookiin lakkoofsaan itti godhachuu ka lammaffaa kun ammoo sakuriitii itti godhachuudha. Ka sadaffaarra jiru kun basmaa harka keessaniiti quba keessaniin jechuudha. Afuraffaarratti argamu kun ammoo egaa bakka inni gartanii fuula keessaniin banuudha jechuudha. Egaa paaternii itti qollofuudhaaf paaternii gubbaa sanarratti godhooytan asirratti kunoo change your pattern jedha. Gama gubbaa kanarratti yoo arku jiraattan change your pattern. Paaternii itti qayyarachuun barbaaddanii yoo barbaaddan irra gadhooytanii akkanatti paaternii jalqabaati ni bantanii ammallee lama godhiifisiin ja'a lama gootaaf jechuudha. Amma hayyamee jira qayyarattanii jechuudha maka gabaabumatti yoo beeksisa akka baases beeksisa eeggattaniituma hanga inni beeksisa xumuru gama gubbaa kanarra yeroo tokko gadhooytanii beeksisa baay'ee qabu waan ta'eef jecha inuma eegdan akka inni mallattoo eegsii fiduu gama gubbaa kanarra yeroo baay'ee goo'eetti jettanii irraa deebitu. Dirqabanna deebisa irrumaa deebitanii eegsii gubbaa kanarratti eegsii yoo argattan eegsii baasee jira eegsii tana gadhooytan
isin gadhoinaan gama duratti nu deebisee jira jechuudha. Egaa amma kana gabaabumatti qollofattanii jirtanii yeroo kana isin godhees gama xiyyaa kana agartanii xiyyaa gama gubbaa kanarra jaa bitaatiin jiru kana xiyyaa kanarra dhooytanii jechuudha. Xiyyaa kanarra dhooyinaan yeroo jalqabaas nu deebisee jira. Achi booda maal gootanii isin paaswoordii barbaannaan paaswoordii itti godhattuut nama kun asiin lakkoofsaanii lakkoofsatti godhachuu fedhanii lakkoofsa hedduu dheeressuun sirrii miti. 1 2 3 4 5 6 juuni achi booda okkee haa juuni ammallee lammata deebisii jaa 1 2 3 4 5 6 okkee hayyamee jira jechuudha kanallee. Feetan paatarnii harkaatiin feetan ammoo lakkoofsaan qollofachuu dandeessu. Kun beeksisa yeroo baay'ee dhufuudha. Beeksisa garaagaraa hanga xumuruu eegdaniituma irraa deebitanii jechuudha. Gubbaa irratti nu booda X fida. Gama gubbaa kanarra fidee jira. Irraa deebina. Siin irrumaa deebitanii hanga X fiduun eegdanii gubbaa irratti hayyama kennuudhaaf X nu deebisee jira jechuudha. Gama gubbaa xiyyaa kan deebitan irraa. Egaa amma siin paaternii yookaan paaswoordiidha xumurtanii jechuudha. Egaa aappii haalaan bareedaa kan bareedaa ta'edha. Irrumaa deebitanii gama gubbaa xiyyaa gubbaa kanarraani amma gama jalqabatti deebi'u jirra. Yeroo baay'ee isin gama jalaatiin osoo deebi'uu hin taane gama xiyyumaa gubbarraa deebitanii feesiitti godhachuu feetanis namoonni feesii godhachuu feetan fuula jechuudha. Kun basmaa godhachuu warri feetan sakuriitii godhachuu warri feetan tokko tokko asirra jiraachuutti qajeelachuu kan barbaaddan. Egaa amma asirratti maali kana hunda irraa deebineetiin hunda irraa deebinee booda karaa aappiitti deebinaa jechuudha. Aappiin kun hundi as keessa jiranii aappiilee kana qollofachuu barbaannaan hunda wani qollofattanii jechuudha. Bakkatti qollofachuu barbaannaan qollofattanii amma booda telefoona keessan lafa keessanii bira deemtanis iddoo chaarjii irra kaa'attanittis namni isin duuba laaquu hin danda'u. Gamanumaan itti fayyadamaa aappii hedduu tokko bareedaadha. Itti fayyadamaan isiniin ja'a. Egaa gamanumaa warroonni YouTube chaanala Maammee Jiituudhaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessan isiniin ja'a. Gaaffii yoo qabaattan gama koomentiitiin nu gaafachuudhaan egaa waan beeknurraa wal barsiisuu qabnaa isiniin ja'a. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa hanga barnoota biraatti walitti deebinutti galatooma.